mootummaa Itoophiyaatti harka kennatee kan galee sanyii Nagaasaan lubbuun jiraachuunsaa mamii guddaa keessa jiraachuu gabaafameera. Torban tokko duraa isa buuteensaa kan dhabame sanyii Nagaasaa maatiin yaaddoo guddaa keessa jiraachuu waraanni biyyoolessaa Oromiyaa adda baafateera. Akkasuma oduu itti aanuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jira. Har'aataa biyyoolessaa Oromiyaarraa gabaasaa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi odeeffannoo sanyii Nagaasaa wal qabatu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Doorsaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin eegalla. Tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ganama har'aa amajjii 5 aanaa yaayyaa guulalleetti fudhateen itti gaafatamaa waajjira galiiwwanii godina Shawaa Kaabaa kan ta'e nama Tafarii Mokonnin jedhamuu fi kaabinoota godinichaa ammaaf maqaa fi eenyummaan isaanii adda hin baafanne walumaa gala namoota 5 tarkaanfii irratti fudhateera. Akkasuma Teedii Faantaa bulchaa ganda sadanii biyyoo fi Galaanaa Kabbadaa hojjetaa waajjira qonnaa aanaa yaayyaa guulallee kan ta'e immoo yaalaaf buufata fayyaa aanichaa akka galan maddeen gabaasaa har'aata biyyoolessaa Oromiyaaf himaniiru. Haaluma kanaan Wallagga Lixaa aanaa Beegii gandaa Tulluu Dhoqunaatti konkolaataa waraana garee Bilxiginnaa Siriyeef jedhamuun beekamu lakkoofsaan 4 ta'an woboodhaan gubamuun isaanii gabaasni dirree zoonii lixaarraa nu ga'een ibsa. Oduu injifannoo woboo biraatiin godina Buunnoo Boddallee aanaa Hannaa keessatti lukkeelee Bilxiginnaa fi basaastota Bilxiginnaa du'aa fi madoon adabeera. Woboon zoonii lixaa imala duula cichoomnaa kaayyoo itti fufee sochii isaa gara kaabatti kallattii kibba Oromiyaa godina Buunnoo Boddallee aanaa Daboo Hannaa ganda Wangaree jedhamuutti babal'isee guyyaa dheengaddaa jechuun amajjii 2 bara 2025 tarkaanfii ilaalessaa ergamoota Bilxiginnaa irratti fudhateen milishaa tokko battalatti yoo baqachiisu tikoota 3 ammoo madoo dandambii hin qabneen adabeera. Gama meeshaatiin AKM tokko irraa hiikummoo qabsoo bilisummaa Oromootiif gootichi waraana bilisummaa Oromoo galii godheera. Cichoominaa kaayyoo ittuma fufuun amajjii 3 giddugala Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa yaayyaa Gullallee keessatti har'a tarkaanfii fudhateen diina du'aa fi madoon adabeera. Haaluma kanaan woboon godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti waraana murna Bilxiginnaa du'aa fi madoon adabeera. Ittuma fufuun woboon zoonii lixaa imala duula cichoomnaa kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii jajjabduu waraana nam-tokkee Abiyyi Ahmed irratti fudhatu jabeessee itti fufuun amajjii 3 2025 waaree booda woboon urjii lolaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu ganda Daangee jedhamu keessatti ergamtoota sirna qeenxee irratti tarkaanfii guggubduu fudhateen 4 battalatti boqachiisuun 2 madoo dandambii hin qabneen adabeera. Injifannoo boonsaa galmeesse kanaan woboon uummata Oromoo maraan baga gammaddan jedheera. Tarkaanfii woboo kanaan kan baraagan waraanni Bilxiginnaa godina Bahaa Wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti jiraattota saamuu fi hidhuu cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen keenya har'aata biyyoolessaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Guyyuma wal fakkaatu amajjii 3 2025 godina Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Imbaatuu jedhamu Imbaatuu Mikaa'elaa keessatti ganda Imbuutuu Mikeelii jedhamu keessatti muddee 29 bara 2014 ergamtoonni Tamasgiin Mirreessaa jalaa qotiyyoo 2 aadde Maskaram Haftee jalaa immoo loon 3 jalaa hatuun beekameera. Gama odeeffannoo sanyii Nagaasaatiin egaa torban darbe keessaa jechuudha. Sanyii Nagaasaan egaa itti gaafatamaa waajjira milishaa Oromiyaa jedhamu keessatti muudamee jiraachuu gabaasonni tokko mul'isaatii turan jechuudha. Haa ta'uutii namni kun erga waltajjii marii biyyoolessaa jedhameen booda fuula miidiyaa irraa dhabamfamee achi buuteensaa dhabamee akka jiru maddeen keessa beektonni garaagaraa har'aata biyyoolessaa Oromiyaa beeksisaatii jiru jechuudha. Namoonni waan baay'ee nama qaanessu yeroo ammaa kana sanyii Nagaasaan lubbuun jiraachuunsaa mammii guddaa keessa akka jiru kan maatiin dubbachaati jiran jechuudha. Namni kun achi buuteensaa eega dhabamee torban tokko ol akka ta'e dubbatamee jira jechuudha. Gabaasni nuti har'aata biyyoolessaa Oromiyaa irraa isiniif qabannee dhufne kana fakkaata.